Inaante akkam jirtan nagaa keessanii iddoo jirtanitti nageenyi isiniif haa ta'u akkam jirtan fayyaa keessanii jiraanii galata waaqayyoo akkam sa'aatii kana eeddanii akkam sana battanii fayyaa keessanii iddoo jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtanii nagaa keessanii fayyaa qabdu ani anasiniin jedhu koottaa bareedayi Kota fuulli keessa yaa bareedu ogaasiniin jedhe cal jettu. Maaf callistu? Si fayyadabe. Uftanii bareedanii maal ta'a laayikii gootanii uftanii bareedanii. Asii maalirraa hojjetteeti fayyadamtaa. Fuulli kiyya finniisa qabaa, fuulli kiyya xabaasaa qabaa jettanii tooni. Warri wajjini rakkatan finniisa wajjini yaa finniisi dargaggummaadha rakkoon qabu anuu finniisa nan qaba dargaggummaadhaan jira waan ta'e shamarrumaa immoo dargaggummaadha ma inna kotta bareedayi hin bareennu YouTube kan subscribe goda hingonu, like goda hingonu. Inna maal sin godu ani. Maal sin godu menatti ma. Akkam sin godu. Me akkam sin godu. Akkam sin godu me. Agarte namni akkana nyaata mana madam keessa jiraate nyaata dalaguun jiru. Guyyaa guyyaarra nyaata hin manu jedhu. Nyaanni immoo fuula namaa balleessa. Garuu ani hoggaan nyaata hojjedhus hoggaan hin hojjennes nan dibadha. Dibadheetumaan hojjedha. Maaliif natti hin dubbattu barteerti waan ta'eef ishiin maaliif kana dibatta naan jette guyyaa tokko bakka aarri nyaata san keessaa bahu hoggaa waliin ammaa sallu jechuudha irraa buqqisnee toon akka jirutti fuula keenyatti dhufee gala qaama keenyatti galaa. Kasta hino ina hindafqina dafqi immoo deebi'ee tooni gara xalaatti nutti ta'a jechuudha xalaata. Kanaaf fayyadamaan jedheni akka rakkoon qabu uftanii tooni yoo bareedanii waan xiqqoo jechuudha waan mana keessan keessa jiru waan mana keessan keessatti jiru garaatti sin dhudden fuula sin dibattan qaama keessan mul'isoo dibattan sin miidhu. Harka keessanis hojii battan sin miidhu si fayyada malee. Kanaaf kuni biyya Arabaa bichaa osoo hin taane bakkuma hundaan jira jechuudha gaafa biyya galtanis gaafa biyya galles bakka hundattuu fayyadamuu dandeessan jechuudha maaliif nis kaffee fi hanqaaquun bakka dhabameen jiru keessattuu aannan jechuudha keessattuu aannan ho'aa argatanii akkuma ilma meefaa kasitti keessa galchuubamanii baay'ee tokko bareedaadha. Innaa hordoftoota keenya kanuma siniin jechuudha fanan yaaduma afuura sinitti baafachuudha fanan malee yaada qabaadhati miti warroonni chaanaali kiyyaa faaraa taata subscribe gochuu hin irraanfatina please YouTube keenya subscribe godha nu jajjabeessaa yoo dogongorri jiraate dogongora keenya sirreeffannaa nutti hima. Innaa akkana siniin jedha viidiyoon kiyyaarraa kana fakkaata. Haga video biraatiin walitti deebinutti nagaan naatu.